Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu jecha qophii eleellee keenya kan torban kana qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma beekamu egaa qophii eleellee keenya keessatti shamarran akkasumas dubartoota beekumsaaf ogummaa adda addaa qaban kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Fakkeenya akkasiniif ta'aniif jechuudha. Har'as egaa dubartii jabduu tokko qabadhee dhiyaadheetan jira. Dubartiin kunis egaa dhiyeenya kana Amboo Yuunivarsiitiidhaa qabxii olaanaa 3.96 galmeessuudhaan kan baate gammanni Birhaanuu jedhamti. Gammanneen egaa Amboo Yuunivarsiitii keessatti qabxii olaanaa galmeessuudhaan egaa badhaasa garaagaraa argatteetidha kan isheen jirtu muummee barnoota agriikaalcharal ikoonomiksiidhaan jechuudha. Egaa isheen bu'aa bahii jireenyaa akkamii qabdi? Akkasumas egaa gammannee kana adda godhu immoo egaa yuunivarsiitii sana keessa osoo jirtu daa'imma osoo qabdu akkasumas immoo maatii dhaabbatteeti gara yuunivarsiitii seenuudhaan egaa barumsa ishee qabxii olaanaa galmeessuudhaan kan isheen xumurteetii jirtu jechuudha. Mee bu'aa bahiin jireenya ishee maal fakkaata? Jabinni isheen qabdu maal fakkaata kan jedhu guutuu qophii kanaa daawwadhaati isheerraa waa hedduu barachuu dandeessu. Isiniin jecha gara qophii kanaatti isin dabarsa jechuudha. Ayyaantu tulluuti qopheessuun kan isin faana tura. Akkasumas immoo gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamuun nu faana tura. Haga xumuraatti turtii gaarii. Baga nagaan nuftee gammanne akkasumas illee baga gammadde. Ishee galatoomaa affeeruu keef galatoomiyaatiis baga nagaan eegdanne. Ulfaadho. Mee gammanneen eenyudha? Guddinni ishee maal fakkaata? Haalli guddina isheetii kan jedhu nu ibsiti. Daawwattoota keenya faana caalaatti wal bari. Ishee ani barattuu Gammannee Birhaanuu Lalisaan jedhama. Kanan aladhee godina Lixa Shawaa aanaa Baakkoo Tibbee keessaa ganda baadiyyaa ganda biqiltuu lakkuu naannoo Dasoo jedhamtutti dhaladhee kanan waggaa tokkoof wayii gaafan ta'u abbaan koo du'ee abbaa koo wajjin waliin beeku kanan guddadhee gargaarsa haadha kootiini walumaa galatti faayinaanshaaliis waan hundumaan kan nu gargaaree nu guddisee harmee kootii ani abbaa koo wajjin waliin beeku kan an aladhee dhiira tokkoo fi shamarran afur faana waliigala nama 6 taanii dhalanne kanaan haati koo gaafa abbaan koo du'u nama waggaa 32 turtee sana booda garuu otoo kan biraa hin barbaadin carraa kan biraatti heerumuu kan biraa da'uu kan biraa dabalullee toon barbaadin umurii ishee hundumaa aarsaa nuuf gootee nu guddistee har'a kunoo carraa kanarraan hin ga'e jechuudha. Baay'ee namatti tola. Harmeen ofii egaa bakka hundumaattuu jabduudha. Ijoollee isheedhaaf waa hedduu gochuu dandeessi. Atilee carraa sana keessatti haadha gaarii qabaattee egaa waliin guddatteetidha kan itti jirtu. Mee maatii kee keessatti maal jedha maatii kan itti guddatte? Maal dhagaa guddatte? Maal argaa guddatte maatii kee keessatti ati? Ani ijoollummaa kootii kaasee otoo umuriin koo barnootaaf hin ga'iin mana barumsaa deemuu baay'ee hawwaan ture. Kanarraa kan ka'e mucaa dhumaatii waan ta'eef na booda namni hin jiru obbolaan koo hundumtuu gaafa mana barumsaa deeman ani akkamittiin isaan gadi ta'ee mana barumsaatti hafa kan jedhu baay'een bu'an ture. Sana booda isaan galmaa'uuf gaafa deeman fulbaana irratti isaan faanaan deemee jennaan baadiyyaa jira dur immoo harka akka naannoo isaa gurra qabadhaa jedhu gurra koo qabachuun dandeenyeen ture. Waggaan koo 6 ture ani garuu 7dhaan jedhe 7 taanaan mimmee harka naanni si gurra kee qabadhu naan jennaan nan dadhabe. Harki kee gurra kee bira ga'uu dadhabee jennaan ishii fedhii barumsaa waan qabduuf taa'i garuu galmaa'uu hin dandeessu naan jedhani. Akkanumatti taa'inaan jedhanii galee galmaa'in dhufi daftara naa bitaa jennaan daftarri siin bitamu umuriin kee barnootaaf hin geenye naan jedhan ishee akkasumatti dhaqee taa'a jedhee dhaqeen taa'a daftara obboleessa koo kan irraa babbarate naa kenna kan wanta irratti hin barreeffamne kan qabu naa kenna ture isaan naqee yoonni warkaawwatii kennan barsiisonni hojii daree gaafa isaan kennan naan arramsiifadhaa naa qabii qabxii koo innan kadhadha ture barsiisota nan bu'aafaa naa qabu qabxii koo warri koo toon beekiin attendaansii hunduma isaa guuttadhee baradhee xumureetan kaardii naa hojjetan. Kutaa tokkoffaa jechuudha. Kutaa tokkoffaa. Isaan taa'uu dhaqxeedhu. Mana keessa nama faana ooltu waan hin qabneef taa'uu dhaqxeedhu. Akka oolmaa daa'immaniitti jechuudha. Waan akkasitti na kaa'an isaan laalaa oolti jedhu ani garuu nagalmeessaa hidhee barsiisota kadhadheetan dabtaruma waan hin taane irratti jechuudha. Dabnaaf har'amamaa nan hojjedhaa hojii daree hunda hordofee sana booddee guyyaa manni barumsaa cufamu hundumtuu waan deemuuf ati horii eegaa olii naan jedhanii na dhiisanii adeeman ijoollee faana horiin eegan ture. Sana booddee maqaan koo waamameedhaan kaardii fudhachuuf. Gaafa maqaan koo amma obboleessi koo kaardii maal qabdi ishiin hin baranne jedhee gaafa dhaqee ilaalu arfaffaan baheera. Isaan hin baranne jechaa turani. Ani garuu arfaffaan baheera qabxii gaariitiin arfaffaan bahee ture.
Sana tokkotti jechuudha. Isaan amma maatiin kee akka oolmaa daa'immanii yookaan immoo mana ooluurraa achaa ooltuu jedhanii erganii gaahumsan qabdu barachuuf naan jedhanii ani garuu fedhii barnootaa keessa waan jiruuf barsiisota kadhadheetan nagalmeessanii waan hundammoo hojjechuu waan danda'uuf barsiisonnis gahumsa waan qabuuf darbuu dandeessi kan jedhuun nagalmeessanii gaafan itti fufu qabxii gaariin qaba ture arfaffaan bahee sadarkaan koo gaarii ture. Achumarraan kan ka'e isaan xiyyeeffannoo irratti godhanii bakka maatiin koo barattuun kun barattuu cimtuudha kan jedhuun gaafaan kutaa lama sagantaa hundumaa guutanii akka barattuutti gaafa isaan nagalmeessan sadarkaa tokkoffaatti dhufe. Tokkoffaatti dhufe badhaafamtuu man ture bakka amman elementarii seenaan qabu hunda badhaafamtuu man ture. Seenaan immoo elementarii dabarsee hundumaa horii tiksaan ture bakka. Tikarraa adda baane hamman 8 ga'uttu namni booda koon jiru. Harmeen koo namni akka baay'ee baratu tamanti. Kanarraa kan ka'e yoo tiksii galfatte daa'imman namaa yoo tiksee naafaa ta'u jette yoo fuute daa'ima kan koo barsiifadhee daa'ima namaa immoo barumsa irraan dhorku kan jedhuun taraa barattu malee. Ijoollee mashee jechuudha. Sana booddee natti murteessiti yeroo hundumaa tikseen sun barumsa irraa dhabee taa'uun qabu dabaree barattu jettee mana barumsaa dhaqxee haala dabaree keenya nu mijeessiti dabaree baranna ture. Barumsa irraa takka horiirraa addan bahin lafa horii totoon tiksuu kitaaba koo waraqatatti qabadhee dhaqee gaaddisa jala taa'ee eeyyeen otuman qoodhuun horii tiksaa achumattan elementarii xumuree bakka amman guddadhuullee jabaadhee jirullee horii matiksaan baradhee ani badaa hangafoonni koo dubaraan baay'ee waan jiraniif hojii mana keessaas badaan rakkisanii garuu horiin tiksaa bakka horiin tiksaa achitti numan dubbisaa galgalas galiinan dubbisaa. Kanarraa kan ka'e ijoollee elementarii faasilitiin guutuun hin jiru garuu laayibrarii seenuun mana kitaabaa dhaqanii dubbisuun hin jiru mana kitaabaa dhaqanii irratti barreeffama bakka hin ta'a namni seenu achi keessa dubbisu aadaan dubbisuu hin jiru yeroo sana baadiyyaarra kanarraa kan ka'e carraan immoo mana barumsaa dhuunfaa galanii birriidhaan barachuu maalis waan hin jirreef kitaabni naa bitamu kitaabni dabalataa hin jiru bakka isuman barachaa waliin galii dubbisee taniin immoo dandeettii uumama waan hin qabuuf. Baay'ee namatti tolama agartee jalqabaati isaan akka oolmaa daa'immaniitti si erganii qabxii gaarii galmeessuun kee akka maatiin kee si duukaa bu'anis jajjabeessaniif illee si gargaareera. Mee daftee maatii dhaabbatteeti kan amma abbaa mucaa keetii ta'ee jiru kana faana jechuudha. Hiriyummaadhaan hagam turtanis? Ijoollee seenaan isaa gaarii ta'uu baate fakkeenyaaf namoonni amma miidiyaarraa wal baraniiti hiriyaa gaa'ilaa wal godhatan namoota gaariitti hin ilaalamani. Garuu relationshippiin sun successfully ta'ee gara gaa'ilatti nama geessuu danda'a hariiroon. Inni dhalataa biyya kooti baakkoodha magaala sana keessaa garuu dur nan beeku. Profaayilii makoo jala ilaalee mucaa baakkoo nan barbaada kan jedhuun na baree ture. Dura akkanumatti wal barree inni gara social miidiyaadhaan jechuudha. Social miidiyaadhaan wal barree sana booddee anis warri koo baakkoo waan ta'eef baakkoo nan dhufa gaafa dhufu wal barradhee qaamaanis wal agarree hariiroon sun akka namaan itti fufee kutaa 11 xumuriin ture kan wal barree hiriyummaan keenya hiriyummaa fageenya irraati waan ta'eef yeroo baay'ee waliin agarru sagalee bilbilaa wal jajjabeessuudha wal gorsuudha ture badaa walitti bu'iinsi gidduu keenya hin turre wal gorsina ani barattu akkasitti barattu cimtuudha barumsa koo baay'ee hin jaaladha hin jedhan ture anis booda keessanis murteessaa dhufe malee barumsa dhiisee gara gaa'ilaatti eeyyeen barumsa irraa adda bahee nama jiraachuu hin dandeenye jedhee jala mureetti maan ture. Haala kam keessattuu wanti barumsa koo raadana baasu yoo jiraate nattafa jedheen itti maa ture murteessee inni barsiisaas waan tureef waan baay'ee muuxannoo naaf qoodaa ture akkamitti akka milkaan akkamitti akka dubbisan naannoo barnootaa irratti immoo barsiisota hariirota barsiisota wajjinii barataa wajjinii hariiroo akkamii akka nama miidhuuf hariiroo akkamii akka nama milkeessuu danda'u gadi kaasee baay'ee na haasofsiisa na gorsa ture sana booddee utuma akkana jennu waggaa fixuuf akkana gaafa ta'u hiriyummaatiin illee gara yuunivarsiitii deemuu yaadeen ture otoo gara gaa'ilatti dhufiini garuu inni yuunivarsiitii galee waan argeef qormaata baay'ee nama mudatutu jira yuunivarsiitii keessaa waan akkasii waan jiruuf walii gallee waa'ee barumsa kee bakka daangaa sitiin ta'u eessa yoo ta'e deemtee baratta kana gara gaa'ilatti yoo dhufnee kutaa 12 xumurtee naan jedhee ture sana booddee anis mari'adhee ijoollee warri kootti amanuu baatan iyyuu ani murteesseen ture. Gara gaaffiin kun gara warraatti gaafa dhufu maaliif murtoo akkasii murteessitaati barumsa dhiistee barumsaaf garaa kutatte jedhu hundumtuu bakka wal gahu firoonni koo hundumtuu gaafa gaa'ila dhaabuuf turte gaa'ila dhaabuuf gaafa murteessu maali ataatiin maraatte iyyuu
isheen akkamitti isheetu heeruma jedhan namoonni ol gaggaafachaa turanii akkamitti murtoo kana murteessite ishee maal rakkattee maaltu itti dhaga'ame maal jechaa turanii murteessite waan itti barumsa dhiistutti fakkaate jechuudha waan barumsa addaan kute isaanitti fakkaate baay'ee gaddaa sammuu kana fakkaatu baattee heerumte ilaalcha hawaasa keenyaa immoo jechuudha heerumuu akka laayifii isa dhumaatti ilaalu yeroo baay'ee immoo dubartoonni keenya ilaalcha akkamii qabu abbaa manaa hojjetaa mootummaa yookaan kallattii kamiin galii haa argatu galii abbaa manaa galii qabutti heeruman jennaan heerumanii waan ittiin nyaatan waan ittiin uffatan argannaan daa'ima guddisu kanatti murteessu yeroo baay'ee carraa jireenya isaanii inni birrii fidaa ani mana taa'een qopheessa na nyaachisa bakka kanarra maal darbe hawwii maaltu jira kan jedhu ilaalu daangessanii of ilaalu yeroo baay'ee dandeettii isaanii malee anis poteenshaalina keessa jiru fayyadameetan kallattii koo kontribuushinii waan fiduu danda'u gara manaatti nan fidaanis hirkattummaa jala nan ba'a kan jedhu yaadanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e sammuu kana fakkaatu baattee isheen immoo akkamitti heerumuuf yaadde jedhanii gaaffii kaasaa turanii sana garuu akkaan jedhee harmee koo wajjin baay'ee walitti dhiyaanna harmeen koo harmee cimtuudha baay'ee ani isheettan bahe sirriimatti isheettan bahe hin baranne isheenii otoon baradhee ta'ee toon carraa akka kee kan argadhee yeroo baay'ee waan na gorsituuf anis cimtuun ta'e akkuma isheen qabsoofte kaayyoo isheef baay'ee cimtuu taate anis cimina sana shumarraan aalee natti fakkaata. Sana booddee anis bakka nan murteeffadheera waan ta'eef waan hin godhu nan beekan jedhee harmee koos tokkoon mariisee barumsa koo addaan hin kutu akkan ta'uun godha jedhee sana booddee cidha ture gara gaa'ilaatti seenne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee erga bultii dhaabbattee booda immoo akkuma kaayyoo keetii barumsa keetti fufteetidha kan itti turte. Sanuu qabxii gaarii galmeessitee gara yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitiidhaas qabxii gaariidhaanidha kan itti baate. Mee namootni erga maatii dhaabbattee gara yuunivarsiitii isaatti deemtee barumsa kee itti fufteef maal siin jedhu turan? Ilaalcha hawaasaa maal fakkaata ture? Inni beekamaadha ilaalcha hawaasa keenya keessa jiru. Garuu carraa magaarii ture mijataa ture karaamti fuula koo duraa baay'ee mijataa ture kanan ajaa'ibsiifadhu yuunivarsiitii dhiyoo yoo naga'e ani rileeshnshippii keessa waan jiruuf gaafanii biyya guutaa tureyyuu qormaata qorame tokkoffaa yuunivarsiitii Finfinnee lammaffaa Amboon guutee ture iyyaanne garuu sana dhufa jedhee yoo baay'ee fagoo naga'e yuunivarsiitii dhuunfaa yookaan iddoo garaagaraa ga'ee kaayyoo koo milkeessuu nan danda'a kan jedhu murteesseetan itti galee qabxiin gaafa naa dhufu yuunivarsiitii Amboo naga'e ture ramaddiin koo agriikaalchariidhaan naga'uyyuu ani saatii sana baay'ee dubbisee itti yaadiin ture qophii cidhaa wajjin walirra bu'eetii baay'ee yaada koo hatee ture garuu qabxii madarbiinsaa argachuu koof baay'een gammada namoonni baay'een ilaalcha akkamii qabu qonna kanaaf kan kompiitar saayinsii kan fayyaa maal ga'e ati akkamitti qonna si ga'a hin hojjenne immoo maal dhagaafsaan jedhan nan gammada akka gaariittan fudhadheen jedheen namni lafa hojjete kamittiyyuu milkaa'uu akka danda'u isayyuu kan baratamuu qabuyyuu qonnadha. Lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaadha. Qonna irraati waan hundumtuu kan maddu waan garaagaraatti jijjiiramee addunyaa bareedaa kana kan fide nyaata ta'uu irraa ka'ee qonnadha. Firee qonnaati yookaan immoo callaa qonna irraa dhufudha waan ta'eef waa'ee qonnaa barachuu koo keessumaa erga baradhee satisfaakshinii guddaa argadheeran. Sanaan naga'ee yuunivarsiitii Amboo gaafa naga'u akka carraa gaariitti ilaalee sana booddeenis bakka dhiyoo si ga'e waan ta'eef carraan kee carraa barumsaatii anis irraa duubatti sin deebisu jedhee si dura waadaa si galeera waan ta'eef itti fuf qabda barnoota naan jedhee gaafa na waametti dhaqee nagalmeessee achi nagalchee deebi'e. Murtoo kana gaafa murteessu murtoon kun baay'ee ulfaataa ture deebi'anii ji'a lama malee gaa'ila keessa hin jiraanne nuti mushurraa taanee ji'a lama qofa jiraanne ji'a kurnaffaa keessa heerume ji'a tokkoffaa keessa yuunivarsiitii na waame. Deebi'ee mana duwwaatti galee inni ofiisaa shiroo hojjetee biddeena bitee murtoo guddaadha. Kun baay'ee murtoo cimaadha gaafa ilaalamu garuu ilma murteesse bakka barattee haa milkooftu lafa yaada ishee geessu kan jedhuun murteessee duruma kaayyoo koo waan itti mee jiruufi yoo kaayyoo ishee kana duubatti deebise immoo lafa ga'uu qabdurraa yoo hanqatte sirrii miti jedhee waan itti amaneef innis nama baratedha waan ta'eef na ergee gaafa inni deebi'u haadha manaan qaba jettee teessaa. Yuunivarsiitiidha haadha manaa namaaf laattee teessa akkaatiin qabdu haadha manaa jechaa turan waan baay'ee jedhamaa ture saayikooloojii wanta namaatti bu'u baay'eetu jiraachaa ture akka fedha ishee gootedha ani kaayyoo isheef dursan kenne isheen nama kaayyoo qabudha nama akkana godhu miti jedheetu baay'ee konfidensii guddaatiin haasa'a ture namootatti illee yoo waan tokko taate amma yoo barattee xumurte ilsiiyyuun ilaaltu galagaltee jedhu. Innaa waan akkasii jira baay'ee ulfaataa ture wantoonni namoonni jedhan wanta haamilee isaaf kennuun turre jabaatee inni garuu
jabaatee haga xumuraatiyyuu na bira dhaabata homtu tokko tonatti irratiin anattaa irratu jedhee anaaf faasilitii hundumaa naa guutee dormii keessatti even stiipileeriidha laaptooppii waan kana luukii homaa bittee naqwan fuulii madalloo kariikoo keessa isteeshinarii fakkaata ture waan hundumaa naa guutee mana si jabeessee jechuudha. Baay'ee na jajjabeessa bakka waan natti irratu akka jiraatu akka dormii namaa dhaqee kan biraa ergifadhu hin barbaadu. Kallattii hundumaan na jajjabeessee maateriyaala hundumaa naa guutee barnoota qofarratti akkan xiyyeeffadhu waa biraa akkan hin yaadne waa'ee mana keessa waa'ee kanaa waa'ee karoora fuulduraa omaan dhiphati. Barumsa kee qofarratti xiyyeeffadhu naan jedhee anis immoo gaa'ela keessa dhaqee waan yuunivarsiitii seeneef qormaan illee baay'ee salphaadha kan keenya. Jamma shamarran ofiin dhaqanii seenan waan baay'eetti yaadni isaanii daayiver ta'uu danda'a. Barumsa baay'ee maciccimooyyuu ta'anii kaayyoo kan gatan jiru. Yuunivarsiitii keessa gaanii waan baay'een argina waan ta'eef ani garuu heerumeera abbaa manaa qaba jedhee sammuu kamansee waan seeneef wanti tokko natti ulfaanne baay'een dubbisa. Baay'ee mana kitaabaa keessa amma sa'aatii 9:10 ba'i haganaa jedhanitti. Ba'i rafna yaganaa baay'ee dadhabnee dhanii uffanna kadhatanii qofaa koo gaafa gadi na baasanii cufatan jiru. Laayibirariin keenya immoo doormii bira ture. Ani iyyuu hin dadhabne akkamitti dadhabdu isin jedha taraa eegu sanuu ati koo qofaa kee jirta baay'ee galii dubbisii rafna dadhabneedhaan ishee sammuu isaanii eeguuf gaafan sa'aatii 10tti faa ba'u jira laayibirii keessa jechuudha. Kaayyoo koo fi kun immoo erga mana eeganii sareef qoricha qotu jedhama miti gaa'ela koo dhiisee abbaa manaa koo qofaa jiraachisee erga gara yuunivarsiitii dhufee qabxii gaarii galmeessuun qaba kan jedhuun baay'ee murannoon qaba ture. Baay'ee namatti tola. Egaan yuunivarsiitii keessa teessee yeroo boqonnaa kee immoo gara saadha kan itti deemtu. Kunillee bu'aa bahii mataa saadha kan inni qabu. Mee gaa'elaaf barumsa akkamittiin wal simsistee akkamittiin wal faana deemsistee ati sitti ulfaanne maal ilaalaa turte sana keessatti barumsa kee barachaa gara saas ni deemta sanbata sabiratti kan itti dabarsitu akkamittiin wal simsistee mee gaa'elaaf barumsa kee? Ani dura garan gaa'elaatti gaafan seenuuf ka'e murtoo guddaa na gaafatee ture natti iyyuu cimee ture gaafan yaadu sammuu kootti natti ulfaatee ture hin danda'ama attan foo'aa barumsa kan jedhu yaadaan ture ergan gaa'ela keessa seenee garuu gaa'ela qabachuun iyyuu cimina kootti akkanaa ta'etti baay'ee deeggarsa akkanaa ta'etan ilaali abbaa manaa gaarii jechuun poteenshaalii koorratti cimina guddaa akkanaa dabale. Qofaa kotoon ta'eera ta'ee carroota na mudachuu danda'an yaada yuunivarsiitii keessatti carraa gaarii fakkaatee dhufee kan kaayyoo si dagachiisu jira. Kanaaf akka carraa gaariitti fudhadhanii heerumuu koo abbaa manaa wajji walitti dhufuu koo sanuu innis yoon illee dhaqeessa dubbisuu barbaade yeroo akka isa biratti dabarsuun barbaadu. Yoon dhaqees yoo handaawtii qabadhu kootu naan jedha. Malee harka qullaa akkan dhufne dawwalee na yaadachiisa. Yoon dhaqee guyyaa lama san bira buluu keessatti akkan dubbisu. Halkan nakaasa irra barraa yoon rafee nakaasa yoon immoo dafii immoo akkan rafee na godhaa dubbisinaan jedha. Inna baay'ees akkan isa bira turuun barbaadu yeroo boqonnaa koo yoo ta'e malee qormaata si jala ga'ee maal kootu jedhee na rakkisu si bira dhufuun barbaadu jedhe bakka handaawtii qabadhu kootuutii na dubbisi akka yeroo barumsa kee faana hin buune irra walirra hin buune naan jedha ture. Erga barattee sirriitti barachuu qabda baay'ee na jajjabeessa ture carraa gaarii ta'e bakka naaf. Daa'ima takka qabda yuunivarsiitii keessa erga seenteetu erga gara barumsa yuunivarsiitii seenteetii kan itti mucaa godhatte. Daa'ima kanan godhadhe waggaa tokkoffaa xumuree qabxii bareedaa xumuree gara manaa galeetan gannaa guutuu dabarsinee yuunivarsiitii waamuuf gaafa jedhu naannoo gara maskaramii gaafa ga'u baay'ee na dhukkubee ture. Kaayyoon keenya barnoota xumureetti daa'ima godhannaadha. Yaadamus yuunivarsiitii keessa mana garaagaraa keessa jirru anaaf inni iyyuu ta'u carraa wal argootoon qabaatiin daa'ima deenya jennee yaadamnes baay'ee na dhukkubee ture. Mana yaala deemnaan daa'ima dhanaan jedha. Mudannoo guddaa ture anaaf yeroo itti homaa murteessuu dandeenye sammuu kootti baay'ee ulfaachaa ture. Nan boo'ee baay'een boo'e. Barumsa koo addaan kutee yookaan wajji duroon kutee bakka kaayyoon koo karaatti hafeen jedhe. Abdii kutannaa guddaa abdiin kutadhe isheen daa'imni garaatti naafee maaliin godha jedhi gaafa garmalee abdii gaafa kutadhe. Homaa tokko abdiin kutatiin addaan kuttu barumsa naan jedhe. Akkamitti ulfaa'ee garaatti baadhee akkanatti iyyuu nyaanni yuunivarsiitii haalli qo'annaa haalli barumsaa baay'ee ulfaata nama normaaliif iyyuu baradhee argeera. Gaafa garaatti baadhu akkamittiin danda'ama chaalenjiin kun isayyuu garaatti baadhee akkamitti ammoo danda'a jennaan homaa tokko rakkina qabu aga dandeessee gibbii keessa turta hayyuu dadhabde nama kan biraa sii dabaleetan alabaatee kireeffattanaan jedhee baay'ee na jajjabeesse addaan kuttu tasuma hinuma xumurtanaan jedhe kun waan danda'amu miti garuu jedheen dhaqee waggaa lammaffaas na waamnaan deebi'ee dhaqee akkuma isaatti ministeera tokko ciiseen dubbisan ture.
yoonni kilaasii seenee ciiseen dubbisa malee danda'een taa'u baay'ee na dadhabsiisaa nyaata nyaadhu anni isaallee hin qabu nyaanni kee baay'ee ulfaata nyaanni naannoo yuunivarsiitii jiru nama garaatti baatuu fi miti nama fayyaa fi baay'ee ulfaata kanarraa kan ka'e nan ciisee duddumaan ciisee garuu ofiin gatee rafuu yoo rafes yoo dadhabees bakka baay'ee nan tinshinaa na yaaddaa yeroo immoo baay'ee bakka yeroo kotti baay'ee fayyadama yoon jedhe daqiiqaa tokko gubuun barbaadu. Natti dhaga'ama akka waan qarshii kootiin biteetti natti dhaga'ama yeroo yoon buna dhugee shinii keessaa fixeenaa maaliif hin ta'an jedha mana bunaa. Kaaffees taanaan ani nyaadhee quufee jennaan isiniin eegodhe hiriyoota koo gateen nan sokka kaaffee keessaas yeroo kotti baay'een fayyadama akkanuma gaafa yeroon garaatti baadhillee jiru rafuun qabu jedhee dirba keessaa bakka yaaduma tiinshiniitiin nan dammaqaa nan dubbisa ciiseen yoo leekchirariin sa'aatii 2 nama barsiisaa ta'e an danda'u jedhee daqiiqaa 45 yoon taa'ee dadhabe na baasu dambaan jedha baay'ee wayitii fixee baradheen beeku akkanumatti ani egaa addaan kutee waggaa ofitti dabaluurra qabxiima gaashaa galmeessisee lafan jedhes yoo ta'uu baate akkuma ta'etti qabxii darbeessaa argadhee ba'uun qaba kan jedhu murteessee ture qabxiin koo simisteera tokko waanuma ajaa'ibaa ture afurin fidee garaatti baadhee hojjan dheetaniini afuran fidee ijoolleen gaaffii itti ta'e baay'ee gaaffii matti ta'a bakka akkamitti isheen ko barachaan turre homaa kilaasii seentee jedhu garuu nan hojjedhan ture nan dubbisaa nan dubbisu sirreetti naa qabamaa yoon illee dadhabe bakka daqiiqaa muraasa boqonnaa fudhachaa waa'ima barumsa qofa yaadan ture garaatti baadheeyyuu sana booddee xumurree simisteera bireekii xumurree gara mana gallee ulfi kollee guddachaa dhufee gara ji'a 7 akkas ture sana booddee akkamitti simisteera lammaffaa barumsatti deebi'a yoo wayitiin da'umsa koo ga'e akkamiin godha jedhee baay'ee addaan ture yaaddoorraa kan ka'e mana barumsaatti hin deebi'ullee na galmeessisaa jedheen ijoolleen na galmeessisanii yoo barumsi eegalee qofan dhufa jedheetan taa'an ture manumaan taa'aa barumsa eegalee naan jedhu si galmeessisne naan jedhu gibbii alan kireessamu yoon gidduutti dee yeroon ani da'ummoo maal ta'a dhaqee yeroo qormaata faayinaalii irra bu'a gaafan tilmaamu ani yookaan qormaata tuna jalaa bada yookaan immoo to yeroon kun ga'inillee ka'ee deemee miidhaan qaamaa yookaan miidhaan fayyaan irra ga'uu danda'a kan jedhu baay'ee yaaddeen ture kanarraa kan ka'e otumaan humaa tokko murteessiin otoo mana jiru koronaaf cufa beekuu uffata kee baafadhu naan jedhanii achi ijoolleen baay'een gallee maal hojjennaa akkamitti mana teenya jedhanii yaadda'u kana gaafan kolfaa dhageeffatu ko baafadhu sidha kana akkana nu godhe naan jedhanii kuni istiraateejii ati baafattedha karoora keedha kuni waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenyu amma teessuutti si eegna gallee naan jedhanii natti qoosaa turan baay'ee carraa gaariidha baay'ee gammade siif carraa gaarii ture anaaf baay'ee carraa gaarii ture yeroon koronaa suni uffata fudhadhee gara maatii gara harmee koo deemee ishee biratti da'uu qabda waan naan jedheef gara harmee koo deemee ji'a 2 ture nan da'ee wallaansa gaarii argadhee amma waama mana barumsaa toon jedhu immoo ji'a 7 hoosisee mucaa carraa ma ture innis kunillee jechuudha carraa bareedaa ture sana booddee gaafa yuunivarsiitii waamugaa umanatti fakkaanne nan gammade amma carraa banaa qabaa yoon barbaade mana kireeffadhee ba'uuf yoon barbaade daa'ima koo dhiisee deemuufillee natti ulfaatee ture garuu harmeen koo garuu baay'ee murtoo waan qabduuf anatu guddisa daa'ima fuuteen deemtu naan jette. Baay'ee namatti tola egaa harmeen killee kana keessa sadarkaa kanarra ga'uu keetiif shoora olaanaa taphataniiru kana malees abbaan manaan kee abbaan mucaa keetiillee egaa shoora olaanaa taphateera namootni si jajjabeessan si cina dhaabbatan jiru tanaan egaati milkaa'uudhaaf baay'ee wanti si rakkisu hin jiru jechuudha baay'ee namatti tola. Mee kabroon egaa mooraa yuunivarsiitii keessatti waa hedduudha kan nama mudatu waan gaariis waan hamaas waa hedduudha kan nama mudatu mooraa yuunivarsiitii barattee keessatti ati maal ilaalaa turte yuunivarsiitii keessatti maal taajjabaa turte keessumatti egaa shamarraniin waan wal qabatu maal taajjabaa turte maaltu immoo si mudate mooraa yuunivarsiitii keessatti yeroo garaatti baattus ta'uu danda'a. Garaatti baatanii yuunivarsiitii keessa barachuun sammuu namaatti baay'ee ulfaata. Ani yeroo sana haala ta'uuf qopheessi waan hin turreef bakka nan da'a jedhee haadhan taa'ee murtee qophiin turre sammuu koo yeroo sun baay'ee chaalenjii natti ta'e natti. Saayikooloojii ummiidhame baqaanii nan saalfadha nama bira gaafan ga'u yuunivarsiitii sana keessa namni garaatti baatee socho'u ana qofadha. Nan saalfadha namni maal naan jedha natti fakkaata. Namoonni garuu baay'ee na kabaju hawaasni keenya yoo baanuma beeloftu sanatti fakkaata.
waan man beela'u kan waan garaan koo yaadee argachuun abbaa manaa ishee bira waan hin jirreef jedhee barattoonni illee yoo xiqqate biskuttii waan tokko bitanii natti fidu. Kana keessaa garaatti baadhee kanan gibbii keessa deemaa ture hamma tokko nyaatallee maal fayyadamaan ture almost fayyaafillee baay'ee na rakkisaa ture yeroo sana baay'ee dhukkubsachaan ture manuma yaalatti dabarseechuuf nan danda'a. Ani yoon harkaan laadhu yeroo kamiyyuu harkaan laadhu baay'ee nan qabsa'a kaayyoo koo galmaan gaachuuf jechuudha. Yeroo baay'ee mana yuunivarsiitii keessatti shamarranis ta'ee namni kan barattootni yeroo baay'een isaanii yeroo qormaatii ga'uudha kan dubbisuudhaaf deeman gara laayibirariis ta'uu mana doormii keessattis ati sana keessan turre jechuudha. Yeroo hundumaayyuu biiziidhuma mana jarjaranii lafa dhaquun hundumaatti dafa hin deemne yeroo keettis hin fayyadamta jechuudha. Yoon gibbii ala bahee yoon gibbii keessa sin jira ta'e yeroo nikko deemi baay'ee deemi daqiiqaa hamma kana ta'e hin jedha ati yeroo hundumaa rifatta yoon boqottaa yoo maara galfattanaan jedhu. Innaa ijoolleen homaa tokko laayifiin kaampaasii keessatti darbu firiidamii taphachuu haasa'uu waan akkasitti lakkaa'u ijoolleen. Kaampaas laayifiin garuu parpazii dhaqanii fi sana kaayyoo dhaqanii fi sana galmaan ga'u akkanatti yaadan kaampaas laayifiin lafatti social life bartuudha. Lafatti challenge dandamachuu lafatti ofiin of bulchuu bartuudha. Kallattii dhumaan tempo qabannee baanu si GPA sana qofa toon ta'in kan nuti barannuu fi multi direction university jechuun universaalidha baqa. Kallattii kamiiniyyuu bilchaataa godhee nama gadhiisa lafti sun. Yoo kaayyoo qabaattee yoo kaayyoo keef bakka kennite lafatti milkaa'ina guddaa milkooftee itti boqottuudha. Yoommoo akkan taane yoo jiraatte immoo lafatti madaa sammuu sitti hafuudha. Sa'aatiin waggaa 3 mana barumsaa keessatti yuunivarsiitii keessatti dabarsuun gaafa gallee nama guddaa taane gaafa yaannu maal hojjedheen darbee jennee yeroo baay'ee keessi namaa bakka boqonnaa nama dhowwachuu danda'a. Gaafa galan immoo namaa gala malee sadarkaa dargaggummaatti sadarkaa amma irra yuunivarsiitii galanitti ijoollee tomaatti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo murteessaadha yeroo nuti yuunivarsiitii keessatti dabarsinu nama barateef nama sirriitti fayyadameef kallattii kamiin beekumsa guutuu yerootti gonfannee baanuudhaan jedhan. Tole gammee kabiroon ammoo hiriyoonni kee duukaa barachaa turte waliin barachaa turte akkas jajjabeessaa turan kaasteetta mee barsiisotni kee akkamitti jajjabeessaa turan jalqabama irraa kaatee maatii dhaabbattee gara sana gara yuunivarsiitii waan seenteef sana booda immoo garaatti baattee barumsa keetti fufaa turte barsiisotni kee akkamitti jajjabeessaa turan. Barsiisonni illee jalqaba gaafa dhaga'anii natti aaran. Na oodaniyyuu keessumaa barsiisaan dipaartimentiin koo barsiisaa fakkeenyadha. Waan baay'een irraa baradhe yoomiyyuu kun irraan fadhoon jechoota inni baay'ee jecha kilaasii keessa dhaabatee gorsasaa haaluma jireenya isaa irraa waan baay'een baradha. Barsiisaan sun barsiisaa Cimdeessaa Uumaa jedhama. Baay'ee nama trustfuliidha baqa. Equality ta'amana barataa hunduma ija tokkoon ilaala. Gaafa si ilaalu immoo Seriesiidha baay'ee seriesii ta'a gaafa si ajaju jecha se hojii sitti kennu maal bakka seriesii ta'eeti ajaja cimaa namatti baasa garuu barsiisaan sun baay'ee naaf fakkeenya ture inni oodee yeroo sanatti maaliif jedhee nyusi gorsee kana naan jedhe ati koo jedhe waan baay'eetti si abdanna maqaa kaampaasii keenyaa dhoofsista jenne si yaadna maaliif waan akkasii yaadde gaafa jedhu waan itti yaadamedha naaf iyyuu keessummaadha jedhee sana booddee bakka akka maalittu hojjechuu dandeessanaa jedhee jajjabeessi ture barsiisaan suni barsiisonni baay'een sappoortii nu gochaa turanii assaayimentii illee akka hin hojjenne yeroo baay'ee barataan cimaadha jedhamee jennaan takka maqaa bahee jennaan barattoonni kaan ID nambarii isaanii qofa fidanii kennachuu malee assaayimentiin sun hin galee moo hin hafeen jedhu qubayyuu hin qaban. Takka ID isaanii galmeeffannee kaawwanna sana booda waggaa guutuus maan hojjechaa baana. Fe'isa akkasii jira baay'ee barataa cimaarra. Sana booddee fidin jennu waliin caqacaqnu waliin gaafannu bakka. Kanarraa kan ka'e in hojjetiin assaayimentii illee jedhee ijoollee biraatti daddabarsanii barsiisonni baay'een ijoolloonni akka hojjetan sheerraa haa bu'u bakka qo'attee qo'annaa ishee qofa yaaddee barattoonni hojjechaa turan yeroo sana assaayimentii irra immoo gaaffii baay'ee waan jiraniif ijoollee irraa deebii isaa fuudheefaa gaaffii isaa fuudhee qo'annaan qo'adhanii qormaataaf yeroo baay'ee waan fayyaduuf jechuudha. Waan akkasii sappoortii na gochaa turanii akkamitti akka barsiisonni gaaffii baasan eessatti akka qo'atamu riifaransii garaagaraa akkamitti akka fayyadaman laayibrarii nuun galle waan ta'eef qabxiin baay'ee gadi bu'aa ture simisteera jalqaba dhaqne 3-8 fide. Isatu baay'ee gad harkise qabxii koo. Malee ani naannoo 4 jiran ture sana booddee 3-8 fide great distinction jedha gaafa great report nu laatanii
ilaaleen nama koo fidiin jiru jedheen of ajaa'ibsiifadhee baqa hojjechuu nan danda'a kan jedhu ufan amansiise. Sana booddee dipaartimentii makoorraa qofa immoo natti fakkaate malee ani akka oolitti sadarkaan qaba yaadeen beeku ture. Kanarraa kan ka'e isuma ittaanu afurman fidaan ture. Qabxiin inni duraa gadi bu'ee waan jiruuf dhaqeeti gadi na jalaa buusee jechuudha. Isa jalqabaa simisteera jalqabaati jechuudha. Simisteera sanatu gadi na jalaa buusee bakka ani dipaartimentii koorraa nama koo fidiin jiru jedhee man yaada badaas bakka ofitti kenneen beeku. Yeroo darbee simisteera 5 xumurree waggaa 3ffaa eebbaaf qophoofne simisteera tokko gaafa nu waafu filannoo booda kilaasiidhaan waaman. Na waamsisanii biirootti kootu naan jedhe dipaartimentiin amma qophaa'ee Finfinnee deemtaa naan jedhe. Maalidha hin beeku walga'iidha hin beeku amma qophaa'ee deemtaa naan jedhe homaas uffatan qabanneen akkuma ba'ee jirutti Amboon deemee sana booda pireezidaantii wajjin gara Finfinnee gaafa deemnu maalidha dhimmisaa gaafa jedhu badhaasadha naan jedhan. Ani maalidha gaafa jedhu tooppiskooridha shamarran keessa naan jedhan. Walumaa gala kaampaasii 4 qabamoo yuunivarsiitiin Amboo kaampaasii 4 keessaa hojjennaan dubarran makee fiddeen jirtu. Qabxiin kokkoo akkasidha jennaan kun ikkoo qabxii dhiiraadha malee qabxii shamarranii miti qabxii ajaa'ibaati naan jedhanii ofiin tuffatiin naan jedhanii sana booddee dhaabbanni heert konvenshin jedhu tokko nu waan ta'ee riisarchii dhiyeessanii nu leenjisanii badhaasa kana kunoo badhaasa meedaaliyaa kana heert konvenshin jedha by higher performance kan jedhu ture. Nu badhaasanii meedaaliyaa fi birrii 10 ture kan isaan nu badhaasanii nu galchan simisteera 5 qofa jechuudha. Sana booddee baay'ee gammadee firoonni koolli hundumtuu gammadanii erga heerumee namni quba nan qabu ture. Waan an barachaa jiru ittiin fakkaatu. Namni cimina koosa dur ture namni akka seenaatti gatee dhiise bakka. Gammadeen eeriyaa barnootaa irra jirti kan jedhu namni wal yaadachiise reef gana ani garuu barumsa koo addaan hin kunne ture sana booddee nu badhaasanii nu galchanii baay'ee nufitti gammadee sana booda immoo simisteera shaftee akkuma ajaa'ibaatti qabxiima A+dhaan hunda xumuradhee baay'ee gaariidha. Mee ogummaa agriikaalcharaal ikoonomiksiitiin dhagaa kan itti qabdi olaanaa galmeessiteetii xumurtee mee kallattii biraadhaan waan hojjettu yaadaa jirtamoo waan barattee ogummaa barattee kanaanidha kan itti tajaajilu uummata tajaajiluudhaaf yaadaa jirtu moo daa'ima kee guddisuu daa'ima godhachuu yaadaa jirtamee yeroo ammaa kana? Amboo yuunivarsiitiin illee carraa naa kennee jira carraa lekchirarummaa sanattis fayyadamuu nan danda'a yoo hojiin dhabamees maltii daayirekshinii yoo ta'anii mindaa mootummaa eeganii yeroo ammaa kana infileeshinii ammaa kana deemsisuun baay'ee ulfaateyyuu biratti sana akka carraa barnootaatti fayyadamanii biratti hojii garaagaraa bananii namaatti kennanii hojjechiisuun kallattii kamiinuu hin danda'ama waan ta'eef ani kallattiidhaan hojii mootummaa qofan eega kan jedhu irra miti. Mee sagantaa keenya gara xumuraarratti finneetidha kan nuti jirru. Walumaa galatti mee chaalenjiiwwan hedduu keessa dabarteetu kan sadarkaa kanarra geesseetii jirtu. Ati haadha manaadha. Haadha mucaa keetiiti akkasumas immoo barattuuf jabduudha. Mee wantoota si mudatan keessaati shamarranii fi dubartootaa fi fakkeenya ta'uu danda'a irraa barachuu danda'u kan jettu yoo jiraate mee daawwattoota keenyaaf qoodi. Mudannoo baay'een qabu garuu ani yeroo baay'ee barsiisota eeriyaa barnootaa kanarratti waan kaasuu barbaadu. Elementary gaafan jiru fiildiin baay'ee jaaladhu my special field kan hin jedhan ture fiiziksiidha. Fiiziksii kutaa 7-8 hagam baradhe interpreting godha bakka. Fiiziksii jecha tokko kitaabni lafa kaa'u waan baay'eetti ni ka'a barsiisaan na barsiises eebbifamu baay'ee barsiisaa gaarii ture sirriitti barsiisaa ofirraa bu'ee barsiisaa Shibbiru Duulaa jedhama elementarytti kan na barsiise fiiziksii baay'een jaaladha yoo ka'aa hojjedha irratti wal lolla turre harka baasnaa elementarytti. Wallolla baay'ee harka baasnaa sana booddee carraa nuu qabe ixaafaatiin kaanee hojjennaa turre yeroo sana fiiziksii baay'een jaaladha. Gara magaalaan dhufee kutaa 9 garuu magaala gaafan dhufu ijoolleen baadiyyaa keenya akkuma beekamu ija laafna. Ijoollota magaalaa wajjin dubbachuun iyyuu jechuun bakka nama sodaachisa waan yoo na laalan illee natti kolfaa jiru moo natti fakkaata. Kanarraa kan ka'e ilaalcha gadaantummaa wayitu natti dhaga'ama. Kutaa 9 galee barsiisaan fiiziksii sun gaafa dhufamas fedhii banaatiin hin eega ture. Saabjektii sana baay'ee waan hin jaalladhuuf dhufee barsiisee wanta ta'ee eenyu hojjetachas bahee jennaan harkaan baasee nan bahe. Ba'ee blackboard gararraan magajjalaa xumuree deebii isaa kaa'eefiin taa'e. Barsiisaan sun akkasumatti harka isaa ol keessa kaa'utti na ilaale. Akkas jedheen isin barsiisee
barattuun kun yeroon barsiisu sammuu ishee biyyeen jiru. Akkas jedheen isin barsiisanii yeroon barsiisu iddoo biraa yaaddisheen jedhe. Akkas jedheen barsiise foormulaan sun sirrii ture dhumarra deebii sirrinaan dhufuu dide. Gadin ilaalee mataan koo lafa ilaalee barattuun natti kolfani. Baay'ee natti kolfanii galeen nan boo'e. Lammaffaa saabjektii sana galagaleen ilaalle. Bakka nan jibbee mana fi baratan saabjektii fiiziksii sana. Akkamitti akkan qo'adhu sin beeku, akkamitti akkan qoramu sin beeku, qabxii gaashaa fideetanii intini jechaa ture malee fiiziksii sana hin jaalanne deebi'ee. Yoomiyyuu mudannoo sana hin irraanfadhu. Gaafate fiiziksii nan jaaladha jettee yoo deebisee si gaafachuuf an ture beektee maaf fiiziksii hin baranneere jechuuf hin ture. Barsiisaan sun erga si dheekkameeti fiiziksii sin jibbite jechuudha. Namatti nagalchee bakka fiiziksii biraa baay'ee ton jaaladhuti gargaran ba'e fiiziksii wajjin. Inni ilaallee lammaffaa waan inni jedhu sunaan galu. Barsiisachas gaafan ilaalu natti hin tolu. Achumaananii yoo illee barsiisaa ta'e barsiisotaafis kanan aamu mooraalii barattootaa yoollee qormaata dhaban jechuudha. Baay'ee gaarii yaaltee ishee kan akkanatti sirreessi jedhamuu qaba malee barataan iyyuu achi ba'ee fedhii achi ba'ee fuuldura ijoollee ba'ee waan ta'e barreessuu fedhii qabuyyuu otoo dhabeeyyuu waan jajjabaachuu qaba malee haamileen isaa gadi bu'uun qabu. Baay'ee namatti tola egaa daayirektarii keenyas yeroon keessan dhumateera nuun jechaa jira. Xumura irratti carraa tokkoon si kennaa nama galateeffachuu qabdu ni jira jedheen yaada. Walumaa galattis uummata Oromoodhaaf dhaamsa yoo qabaatte carraa si kennee sagantaa keenya haa goolabnu. Ishii galateeffachuu kanan barbaadu dursa Waaqayyoonidha. Waaqayyoodha sammuu kan namaa kennu, fayyaa kan namaa kennu, kallattii kamiin iyyuu nama gahaa kan nama godhu Waaqayyoodha. Ittaansee harmee koo baay'een galateeffadha. Ijoolleen ishee milkaa'anillee obboleessi koo tokko hojjetaa mootummaadha. Warreen kaan bultii qabatanii jiru malee namni baay'ee barnootaan fagaatee hin jiru. Maalumaafuu milkoofne of dandeenyerra. Innaa unuuf aarsaa taate baay'ee jireenya ishee kennite bakka jireenya baay'ee bashannanaa jiraachuu kan dandeessu deessee daa'ima dabalachuu heerumtee dhirsa kan biraa faana jiraachuu kan dandeessu carraa ishee gabaabsitee unuu gammachuu keenyaaf milkaa'insa keenyaaf jettee carraa baay'ee of dabarsitee unuuf jettee teessee baay'ee siin galateeffadha yoo Waaqayyo na gargaaree lafa guddaa yoo ngee kana caalaa siin gargaara faayinaanshaali jedhee yaada siifan jiraadha jedhee yaada akkatinaaf jiraattee harmee koo baay'een si galateeffadha ittaansuudhaan obboleessi koos daa'imummaa kootii kaasee akkamitti akkan qo'adhu karaara na buusaa ture na gorsaa ture tiisas nan galateeffadha ittaansee abbaa manaa kooti. Abbaa manaan koo gaa booda nama dhufuyyuu malee shoora guddaa taphateedha garuu abbaa obbolaa koo fi abbaa haadha koo dursee waan boodarra waan dhufeefi inni immoo kana caalaayyuu carraa fuudhee maatii ho'aa qabaatee daa'ima 2-3 illee godhatee jiraachuu ollaa safaana buna dhuguu otoo qabu na fuudhee deebisee yuunivarsiitiitti na ergee chaalenjii baay'ee danda'ee deebi'ee mana duwwaa keessa jiraatee milkaa'insa kanaaf kan sababa ta'e faayinaanshaali kallattii hundumaan na deeggaree otoo na rakkisiini anaaf bakka waan baay'ee jechoota namaa hundumaa danda'ee sadarkaa milkaa'ina korraan kan nagee abbaa manaa koos baay'een galateeffadha. Aadaan taanee yeroo malee umurii malee heerumuu erga heerumanii immoo barumsa addaan kutuu achumaan haadha manaa ta'anii hafuu kun yeroo ammaa carraan barnoota baay'ee babal'ateera. Carraatti fayyadamuu dandeenyu baay'ee qabna gandoota baadiyyaa iddoo baay'ee barumsi galeera fageenyi hin jiru haala danda'ameen yeroo isaanii ajjeesti godhatanii barachuu qabu barataan namni hundumtuu maqaa isaa barreessuu dubbisuu danda'uu qaba namni danda'ameef immoo sirriitti barumsa xumuree bakka wanta guddaarra sadarkaa guddaarra gahuu akka danda'utti of amansiisuu danda'uu qaban jedha yoo fuutanis abbooliin manaa bira dhaabadha dubartoota jajjabeessaa cimsaa itti gammaddu sana booda deebi'ee firii dadhabbii keessanii ta'a. Gaafa haati manaa keessa waan gaarii hojjettee waan gaarii irra geessee lafa gaarii gaafa geessu sunis itti gammaddu waan ta'eef cimina ishee bukkee dhaabadhaa abbaa manaa gaarii ta'a jajjabeessaa dubartoonni ifa haa ba'anii beekumsa isaanii ifa haa ba'u biyya keenyaa gargaaranii jedha. Hayyee egaa naannoo Finfinnee irraa egaa kiiloomeetira hedduurraa rakkaatee gara istuudiyoo keenyaatti yeroo kennuuf laattee kan sila egaa yeroo koo baay'een fayyadama jetteetta. Egaa yeroo qabduraa yeroo jaallatturraa immoo nuuf kennite gara istuudiyoo keenyaatti waan dhufteef bu'aa jireenya kee muuxannoo kee dubartoota ni fayyada shamarraniif ni fayyada fakkeenya ta'uu danda'a jettee waa hedduu nu kaasteetta maqaa FIBtiin sin galateeffadha. Fuulduratti egaa waa hedduu sirraa eegama dubartoota Oromoo bakka buuteellee waa guddaa hojjechuu kan dandeessudha. Jabaadhu galatoomii guddaa. Galatoomiyatis.
kabajamtoota daawwattoota qophii leellee egaan turtii nuti gammannee waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaan shamarran maaliin akka isaan of daangeessuu hin dandeenye akkasumas immoo maatii dhaabbatanii illee barumsa isaanii irratti jabaachuu qabxii guddaa olaanaa galmeessuu akka isaan danda'an illee ishirraa waa hedduu akkasiin barattan abdii guutuu qabnaa. Egaa asuma irratti goolabna qophii keenya qopheessuun kan isin faana ture Anayyaantuu Tulluuti. Gama gummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon nu faana tureera. Torban qophii leellee keenyaatiin keessummaa kabiroo qabannee walitti deebina haga torbanitti. Nagatti.